أصلي نابكني لك شيء كأبدو في قوي كتاب الجسم إلا الله كتاب الجسم وايلو لهرر جيتي بارتي كنا مال جرا شيء كابل كذا تو كبرت أرجعتني أما وايلو لهرر جيتي بارتي كوني كتاب الجسم رادو بيفنا كنا شيء كابل رجع شيء أي ركومنتينا بارده لا كذا تو كبرت أيوة كنات إلا أما وجان كنا هرر جيتي غارة مولتات فرعون أمريكا كابو كذا تو كله وقعد قلبي يخنتي باتي دولار دي بنار كرابنا إلى أقان ترى إذا نراكمه أو بولومان كذا جالو إذا جيمان نعرفته بيكا والله نعرفته والله نعرفته بيكا أي كوي دكا تُقا كيتو تُقا كافكنا كنا قلتي والله ميت بولا ترى ده كوي دكا لقيفت أما كابين كون وجول لجارة ملأتاتي فكنا جارة ملأتاتي غرّة شاك كانت وقال قلبي يخنتي باتر دولار إبنا إرك كرامنا إذا نراكم فلايشوا मैं वग्गा सगली बाती में कब डॉलर बांबा इसी फोके बिया तना जा रहा हूँ चांकुन सिनिगला में थी और बोलूँ मां टुका खाना आज चु नुति खाना बे न माले कई दिन अम्मा आने बक्का बुआ हरर गए थी आने बक्का बुआ आरती तक कर और मिठाई इतनी कोल्फान और रिजार्ती नीति इंतला आरती हरर गए इंतला आरती उजाला कब रुकी थी नची वो तुम तक वानसीन इजिल से थे डफे इतनी चिरा मार्शी किताबुल जिस्म Ya? Wallahi kasi ugayat de wallahi. Aye. Akka silaale walirra namni seenaa wajjii qabu laal seenaan teenya yeroo hunda seenaa Oromoo keessatti nu lamee waliin kaana si gale. Akkas. Calii calan qoogii dubbatan harma muraa nulee itti aansan. Uga. So saniifuu laal beeki nuti nama walloluu nurraa toluu miti. Oggii isin akkana jettan namni illeen isin kofla isin utubaa Oromooti keessattuu jarri lamaan kun utuboota Oromooti warra gartee lafee duwidaa Oromoo warra sabboonummaa nama barsiisee warra Oromummaa tana gartee itti ciccitee gaafa gartee namni Oromoo ifiin juu qaanfatu hunda warri magaalaa kun lakkee ati Oromoodhaa jee gartee nama Harargee fi Arsiin tun nama ozoon Amaaran Salim biyyaa ba'e ta'uu Jardin mililik Oromo bar taidun wallo. Aishi. La taidu miti. Wano. Aidun tamililik miti bar. Ta mililik Oromo bar. Abo jarti mililik sa makal si enun ni baresa. Zauditu. Aye. Aye. Wannaatu itti gangalchaa ture jaan leenjisoo diigaa sun. Leenjisoo diigaa teegexaayi. Inni nu gaara keessa huun Ameerika ba'e huun Awurooppaa jira. Ashi. So saniifuu isin gattee muka keessa yaataniiti waliin fixina namni isin kofla mootummaa keessa hin jirtan bizinasa keessa hin jirtan maarree keessa wanni isin keessa jirtan gaara keessa si gale. Qabsaa'ota jedhanii duraanuu namni alatti isin dhiibe gaafa isin wal dhiibdan ammoo daranuu isin idduu seenanii isin dhiiban si gale. Saniifuu namni isin koflu jira laa hoolayyii wal fixxu jedhanii kan nu koflan namni qaanfadha. Ammoo tanaafi tana idduu gartee waan kana gartee kajalaa fuudhee sheer godhee baay'isee gartee oofuutu irra badii dalagu jira jechuun waan maraataan dalagu maraataa biraa dhagaan fudhatanii jan fuudhee nama gadhiisa. Waan maraataan dalagu laalteetuma bira kutta yoo inni udaan laaqachuu jiraate wajji laaqattaa si gale. Yoo ati udaan kanarraa taa'e jetteen udaan fuudhee si gadhiisaa jechuudha. Sillee ajeesaa jechuudha. Akkan. Saniifuu qaanfadhaatii gartee namni wanni isin wallolchiisaan jirtu wasanni walii kan qottaniin jirtu namuu dalagaa barbaadaaf biyyaa bahee gartee miskiinni kun ammaasiis gartee arusiin bakka buufatteen erganne Harargeen bakka buufatteen erganne si gale warra amma wal fixu kan
eenyu bakka isin buufate gaafa lolli kun waancaan xumurame waancaa eenyu isinii wajjin dhiichisaa gartee wal hubadhaati nuti مسكينة يا ربا كنا والله ربي سيني على والله لا كنا قرابر والله لا تابات يعني والله لا والله لا تكون قرا سو سنيفو سلال جولين بياربا جولي غرتي نما برك كبجا قبدو جولي سبونما قبدو ساعتي ومن خيسن بي خيسا دوما جرو ساعتي قالين سي جيرينيا نما فيتا جرو توكچ چچپه ویو بي سودي دکه هادا في اباسا غرغارچو جرو ارسي جتني اررگ جتني غافا فوتني غرتي اكس غوتن دللين سننديفتو rabbiilleen isin hin dhiisuu jechuu uummata keessan kana jiru maasisi wali gaddeebitanii fi wallolu ajandummaan kunu eessarraa ka'e janii qoratuudha sigalee ati yaadatta waan takka ta Harargee takka ta ati illeen iyyuu turte ta gosummaan kaate takka ni yaadattami waan sanaan qofaa beekattiin hirmaatiin cufti keessa dhadhaabbatu ture sigalee wanni sun beeki wanni sun beeku waajjira pirezidaantii irraa tolfamtee ergamte sigalee an bakka irraa kaate waan hin beekuuf itti hirmaachuu dide wanni kun eessarraa kaate ummanni qabsoon yeroo jabaatte kanatti maaliif jara gartee lafee duyda Oromoo ta'e kana waliin naquun barbaachise sigalee sajjaanii namni gartee gajjee iftiin taluun gaariidha isilaal joollee qabsaa'ota joollee biyya Arabaa tana namni tuffataa garuu namni ka joollee biyya Arabaa sabboonaa Oromoof kennu hin jiru biyya gartee nageenyi isaanii eegamne keessa taa'ee biyya gartee keessa kabajaan qabne biyya keessatti ka hoolatti namni dha'u keessa taa'eeti saba isaatiif dubbatee saba isaatiif gargaarsa buusee saba isaatiif wanni inni hin goone hin jirtu jechuudha sigalee saniifu osoon akkanatti gartee olisin fuunee matarratti isin iyyaanu matarraa nugga xalbaatanii gaa nun najisinaadha sigalee nun najisinaadha amma waan itti jirtan tana chuma dhaabaadha namni isini qaanfachaa jira dhugaan isinii himaa wallahi viidiyoo sanillee laaluun na qaanfachiis irraan ol dabarsa sigalee isini qaanfachaa jira malee namni isini gammadaa jiru hin jiru sigalee soo saniifu nun qaanfachiisina na qaanfanne akkattuu qaanfanneeti akkattuu gartee Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu jedhanii namni hundi gartee sababa maraataatiin nukkoflu jira daranuu laala akka wal godhan jechuu jira bar biyya Arabaa tana wayi Oromoon qoftiin jirti bar Tigree jira Amaaraa jira Guraagee jira South Sudaanii jira namni jira waan fedhimu maal beekta kaab wallahi kam dhugaa maal fedhimu arfii Harargee turu biyya keessatti bakka hin qabdu aangoon qabdu maallaqa hin qabdu dalagaa hin qabdu sistama keessa hin jirtu biyyarraa kaatee karaa Sumaalee kana guutuu Yaman kana haga Suudii kana ba'utti Harargee maawarsii argita fi galee miti gidee achi baate mana hidhaa keessatti amma dhiyoo kana nama 47 mootummaan Suudii dura itti murteesse keessa parsantii yoo laalle 47 tan keessa 40 yookiin 35 ijoollee Harargeeti ijoollee Arsii Harargee fi Arsii xiqqoo waa xiqqoo wanni akka Eertiraa kutaan bira xiqqoo afur shallama yoo keessa jiraatu Harargee fi Arsii irraan deebitee mootuu yoo ofii akkana wal gootu la ormi garaa isiin laafu mootummaan garaa isiin laafu baharri garaa isiin laafu biyyi dhayxe garaa isiin laafu ufiyyoo walii garaa walii jabaatu wallaalummaan kana caalee namni ko yoo alagaan garaasitti jabaate baarri baara yoo garaasitti jabaate mootummaan yoo garaasitti jabaate ofii keetti garaa walii laafuu dirqama qabdaa barsira dhuga sigara duraanillee an jechaa ture amma Oromoon turi sadii fi duwwaa Harargee fi Arsiitu sadii fi duwwaan durfamtanii gidee an jedhu nan amana la biyya Itoophiyaa san keessatti amma gaafa ati Oromoo taatu tokkoof duwwaan durfamta akka Oromootitti saba biraatirra biyya keessatti tokkoof duwwaan si dursa gooliin tokko sitti galee ati Oromoo taana takka jedhe lammata gaafa ati Islaama taatu lamaaf duwwaa Oromoo taatee ammallee Islaamoo taate warra soddaa abbichuu biratti lamaaf duwwaa sitti galee gaafa ati Harargee fi Arsii taatu sadiif duwwaan durfamta amma 0 laay si galee yoo ufullee walitti galchitu dastano ummata afu dasta sigale
Waan Laal kana amma laal namni isin boo ummanni nama dammeessee nama dura dammaqee sigalee Oromummaa tana fidee qubee fidee sigalee akka namni Oromootti beeku akka namni alaabaa godhatu alaabaa tolchitanii sigalee ozoon Oromoo gartee Oromoon bakka guddootti isin eeyduu gaafa gaara keessa yaatanii fi wal cafaytan namni nu isin koofla sigalee hoolayyii laala maarree amma meenu barumsan qabdan maarreen qabdan nuun jaan sigalee kanarratti hojjechuufaa qabna malee karaan fooyyeessuufaa qabeenya horannee fooyyeessuufaa bakka isaan irratti hirmaatan nuun jaan faa hirmaannee fooyyeessuufaa kanarratti xiyyeeffachuudha malee gaafa nuti gajjaanee wal finne gartee nama hundaa gammachuu beeki Oromuma tahee sigalee Oromuma tahee obboleessaa fi obboleessa iddoo morkaa jira bar nama garaa tokko bee iddoo beeyta akka akkasii sigalee Oromoo fi Oromoo iddoo morkaa jira beeki sigalee seenaa nuti dalayne meeqa Oromummaan naannoo biroo nu saamte numa jalluma keenyeef jala qabdee soo osoon seenaa dalayde osoon saba kanatti seenaa dalaguudhaan beekamta taatanii nama nutti kofalchiisina amba nutti ajaa'ibsiisinaati waan kana yoo wal tumtanillee poostii nutti godhina viidiyoo wal waraabdanii wal cafaqa akka feetanitti obboleeyyanii wal lola obboleeyyan silaa wal lolan nama wal jaalatu wal lola sigalee namni wal hin jaalanne eessattuu wal harka saniifu wanniin isin kadhadhu wanniin isin hinjuu gartee amba nutti kofalchiisina nama dura dammayneeti sigalee khasaaraa keessa keenya namni nama dura dammaqe jaan Oromoon ogi mammaay dhuufuu warra rafuu qofa ulataa jaan amma dhuufuu warra rafuu santu sammuu nu jaanjeessee sammuu nu jaanjeessee sigalee waan goonuu fi waan dhiifnu wallaale sa'aatii namni 4 kiiloo wal lolu jiru nuti bar suudii keessaa ol tumnaa sigalee ajaa'iba namni bar ajaa'iba doofaan dur Oromummaan beeyne bararraa abbaa biizinasa ta'e 4 kiiloo irraa nama eegu jira sigalee abaluun jedhu soo osoon kun hundi 4 kiiloo ija babaasee tattaa'u jiruuti nuti suudii keessa wal ariinaa jechuu sigalee kana maara bebbireetaa kana hin dazzaanuu jechisiifne finfinnee keessa yaanee sigalee hay maal taatan ante guddadhaa qarabbisotaadhaati guyyuu numa loltanii isin sigalee guyyuu bakkuma waan hin taane keessatti argamtanii saniifuu qaanfadhaa isin jala qaanfannee jirra akka hayyoota keessanitti anaa fi Dooktar Asliin lolli kun akka dhaabbatu jenne dhaabaa jenne anis garaa argeetiin Asliinii karaa arsiisiin dhaabaa jenne dhaabaadha asiichi kakute keenyaa mitii jechuu beey magan jennaani boo akkam jettu akkana that's it kana tokkummaa lallamtee jirra nagaan jiraadhu gaamma kuulii biyya faranjii ni beeyta abiibi nagaa